ammas nan jedha Yesuus Kiristoos kaleessas arras barabaraan gooftaadha. Isin warra keessa mirgaaraa isaatii sagalee guddaadhaan Yesuus gooftaadha jedha. Nagaamu. Qeesiin gaafa barumsa jalqabanii gaafa isa jalqabaa warri jirtanii maal jedhan beektu? Namni waa'ee gooftummaa Yesuus Kiristoos dubbatu hafuurri isaa fayyaadha jedhan. Yoo hafuurri keessan fayyaa ta'e malee akkas jechuu hin dandeessan. Jaallattanii mini warri jechuu dadhabdan garuu har'a nan jedha harka keessan ol kaasaa. Gooftummaa Yesuus Kiristoos akkasiin hin labsineef qaanii kan isinitti fakkeessu waa'ee Waaqayyoo dubbachuu saalfii kan isinitti fakkeessu maqaa Yesuus Kiristoos isinirraa haa rukutu. Dabalaan sagalee guddaan ameen jedhame. Ammayyuu nan jedhaan isinirraa haa rukutu. Warri kana taphatan sagalee guddaadhaan Yesuus gooftaadha jedha. Gooftummaa Yesuus labsuudhaaf akkana jira. Wanti walitti nu qabu tokko hin jiru. Wanti biraan tokko hin jiru. Gooftummaa Waaqayyoo kaleessas dubbatamaa ture. Har'as gooftummaa isaatu dubbata. Boris yeroo isin lafa kanarra hin jirre gooftummaa isaatu dubbata. Ammas irra deebi'een jedhaa Yesuus bara baraan gooftaa. Nama bukkee keessan jiru xiqqooma isheetti bu'aati waa'ee gooftummaa Waaqayyoo kana labsiidhaan. Waaqayyoo wajjin haasaa namoonni gurguddaan as keessa jirtu baay'ee isin kabajna baay'ee isin jaallanna yoo dadhabdan yoo teessoo waan tokko yeroo akka tokko hin qabu. Araarri Waaqayyoo akka baay'ee kanarraa akka baay'ee kanarraa akka baay'ee kanarraa garumaan Waaqayyoo. Kanarra sagalee dabalati araarri Waaqayyoo jedhamee araarri Waaqayyoo namni hundumtuu dabalate akka baay'ee akka baay'ee akka baay'ee ifamni Waaqayyoo ifamni Waaqayyoo nagamu sagalee akka baay'ee akka baay'ee akka baay'ee meemmayyuu sagalee keenya baasnee araarri Waaqayyoo harka keessan akka hin dadhabnetti qilleensa kanarratti bukkeetti qabadhaati akka baay'ee haa dubbatu nama hundumtuu dubbatu akka baay'ee akka baay'ee araarri Waaqayyoo araarri Waaqayyoo.
wanti si dubbachaa jirtan kun araarri Waaqayyoo akka baay'ee Yes, I'm
نجالتين وغماني قدوم نبيز سلامي وفي أكاد لك إبليس باسمنا جرين يكوت يقاكو كرانتين والقدوم يسوس كوتي ملقائي
Akkaataa jireenya koo geeddarame fooliyaara tokko natti godhame waraqaa eenyummaa akkaataa jireenya koo geeddarame
mataate galataanu lakkataasa aantumaake gaarumaake wadi koonsi kaayisa jaalameeko ani mataate galataanu lakkataasa aantumaake gaarumaake wadi koonsi Thank you.